Minneapolis keessatti balfa manaa baasaa jigsinu irra deebinee itti fayyadamuu akka dandeenyu quba qabdu. Balfi parsantii 60 jiraattonni magaalaa Minneapolis manaa baasanii jigsan irra deebiin faayidaa irra ooluu danda'a. Balfi jiraattonni magaalaa Minneapolis baasanii jigsan waggaatti $2 Ameerikaa miliyoona 2.8 ta'a. Xaasaan alumiiniyamii irraa hojjetame tokko guyyoota 60 keessatti haaromfamee tajaajilatti deebi'uu danda'a. Qaruuraan daawitii irraa oomishamu tokko immoo haaromfamuudhaaf guyyoota 14 qofatti fudhata. Qulqullinni meeshaalee kanniinii sirriitti kan eeggame. Parsantiin 96 hojii meeshaalee haaromsuu kun asuma Upper Midwest Minneapolisitti raawwatama. Balfa jiraattonni darban keessaa walakkaa ol wanti ta'u gara meeshaa haarayaatti jijjiiramee oomishama. Balfi haaromfamu jiraattota Minnesootaatiif hojiilee 77,000 ol ta'u uumuu danda'ee jira. Xaasaan yookiin qaruuraan nuti itti fayyadamnee bakka arginetti darbinu balfa qofa osoo hin taane jireenya ilma namaati. Waa'ee balfa naannoo Minneapolis gadi fageenyaan baruuf minneapolismn.gov/recycle-it daawwadhaa.